Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyo gooftaa dachaa dabalee sinifaa ta'u jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii waaqayyo biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyo bakka jirtaniif naannoo jirtan gola jirtan hundumaatti sinifaa ta'u nagaa keessanii anis obboleessi keessan hafuuraa bakka jiraadhuuf lafan jiraadhu dirreen jiraadhu hundumaatti waaqayyo gooftaan nagaa naa kennee nagaa addaa nagaa irraa afaan qaba. Sanagaa keenya baay'isee haalota hundumaatti nu gargaare waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Ameen. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbii sagalee waaqayyoo lafa tokko dubbiseen ergan dubbisee booda waaqayyoon kadhadhee dubbii waaqayyoo wal wajjin laalla. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa Moototaa isa lammataa boqonnaa 2:19 irraa sagalee waaqayyoo nan dubbisa. Sagalichis akkas jedha. Gaaf tokko namoonni mandarichaa Elsaa'iidhaan yaa gooftaa kunoo akkuma ati agartu mandarichi illee iddoo ba'eessatti ijaarame garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa baasa jedhan. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusaatii anatti fidaa jedheen. Isaanis waciitii haaraa isatti hin geessan. Inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddicha itti darbatee waaqayyo inni bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebisee waa hin ajjeesu ba'aa ulfaas dubartootatti hin fidu jedhee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee waaqayyoodhaan kadhanna. Ati waaqayyoodhaa waa hunduma gochuu akka dandeessu nan beekadhe garbichi kee akeeka keef yaada kee eenyumti illee karaatti nan bisu. Si galateeffanna dhaloonni siin oole dhaloonni siin darbees si galateeffata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Nu gargaarte gargaarsa ayyaana kennu wajjin ta'e gargaarsa ulfina kennu wajjin ta'e kunoo yaa waaqayyo gooftaa bakkatti sagaleen kun dhagahamu biyya keessaa biyya alaa kan jiran lafa garaagaraa kan jiran yaa waaqayyo gooftaa harka gargaarsa keetu wajjin ta'e barruu gargaarsa keetu wajjin ta'e herreegumsa keetu wajjin ta'e kanaaf ijaa isaanii siin galateeffadha. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Hamma immoo dubbii kee dhageenya sagalee kee dhageenya maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee dhoowwaa tokko malee waaqarraa gannuuf haa dhiifamu. Nutti dubbadhu saba kanatti dubbadhu yaa waaqayyo gooftaa dubbatteetu hidhaa hiikta. Dubbatteetu gaaffii namaatiif deebii kennita. Dubbatteetu yaa waaqayyo gooftaa wanjoo bara dheeraa namarraa cabsita. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kottu dhaloota kanatti dubbadhu ayyaana kennu gargaari afaan yeroo keenya irratti argame maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saalota hundumaatti nu gargaare maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mata duree akka sirgu bara dhaabadheen dubbii sagalee waaqayyoo amma furrii waaqayyo gooftaa na gargaare isin biraan ga'a. Yesuus bara baraan gooftaadha. Yeroo waaqayyootti hadhaan kee himmiyaa waan jedhu bara dhaabadheen dubbadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hamma yeroo waaqayyootti wantoonni baay'eesaa jireenya namaatti haala namaatti deemsa namaatti hadhaa'uu danda'a. Amma yeroo waaqayyo ga'utti wanti baay'een jireenya namaatti hadhaa'uu danda'a. Deemsa namaatti hadhaa'uu danda'a. Haalonni baay'een sitti hadhaa'uu danda'a. Bakka garaagaraa kan jirtu lafa garaagaraa kan jirtu ergaan sii qaba. Yeroo waaqayyootti waaqayyo hadhaa kee mi'eessa. Isa sitti hadhaa'e isa jireenya keetti hadhaa'e isa bara keetti hadhaa'e isa gaa'ila keetti hadhaa'e waaqayyo ammaa booda nan mi'eessaa dheera. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti dhagnee yoo ilaallu waaqayyo gaaf tokko Elsaa'iidhaanii akkuma ati agartuudhaaniin Elsaa'iidhaan gaaf tokko namoonni mandarichaa Elsaa'iidhaanii akkuma ati agartuudhaaniin mandarri kun iddoo ba'eessatti ijaarame. Iddoo gaariitti ijaarame haa ta'u iyyuu malee bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa baasa hadhaa waan ta'eef mandarri isaa ba'eessa jireenya gaariitti mandarri isaa ba'eessa garuu jireenya san keetti achi keetti maaltu jira hadhaatu jira. Wanta jireenya namaatti hadhaa'e wanta bara namaatti hadhaa'e wantoonni baay'ee isaanii hadhaa qabu. Har'a maaltu sitti hadhaa'ee jira? Maaltu jireenya keetti hadhaa'ee jira? Maaltu bara keetti hadhaa'ee jira? Jireenya jiraattuma hadhaa qaba. Ergaan sii qaba. Waaqayyo akka jedhe hadhaa kee mi'eessa siin jedheera. Haaleluyyaa. Sitti hadhaa'e waaqayyo har'aa bora sirraa geeddara. Jireenya keerra bara keerra waan gaa'ila keerra taa'e waan biyya keetti hadhaa'e waan lafa keetti hadhaa'e waaqayyo akka jedhe har'aa bora sirraan geeddaraan. Nama ameen jedhee fudhate maqaa Yesuus sii ta'eeran jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mandarri isaallee ba'eessa garuu hadhaa qabaadhaan. Maaltudha dubartoota irratti bishaan isaa hadhaa gadhee waan ta'eef dubartoota irratti maal godhaa ulfa ba'aa baasa. Dubartoota maaltu godhaa dubartoota irraa ulfa ba'aa baasa waan ta'eef kanarraa kan ka'e namoonni biyya sanaa jireenya hadhaawaa jiraachaa turan.
namoonni biyya sanaa jireenya hadhaa kee turan. haa ta'u iyyuu malee gaaf tokko Elsaa'i dhaqee burqituu haaraa waciitii soogidda keessa buusati anatti fidaattiin jedhe. waciitii haaraa soogidda keessa buusati anatti fidaattiin jedhe. isaa booda dhaqee toyi gara burqituu bishaanichaa dhaqee maal godhe soogiddachaa fi bishaan soogiddicha itti darbate. bishaan sun guyyaa gaaf sanaati gaa irraa geeddarame. bishaan nagaa ta'e. Waaqayyo gooftaan jireenya sitti hadhaa'e. haala sitti hadhaa'e. Waaqayyo gooftaan har'aa booda sirraa geeddara. kanaa booda jireenya keetu nagaa argata. bakka jiraattutu nagaa argata. gola jirtutti nagaa argatta. galanni Waaqayyo haa ta'u. dhaqee bishaanicha darbate. bishaanichatti soogidda san darbate. isaa booda irraa geeddarame. hadhaa santu irraa geeddarame. har'a Waaqayyo gooftaan jireenya sitti hadhaa'e sirraa geeddara. waan sitti hadhaa'e Waaqayyotu sirraa geeddara. galanni Waaqayyo haa ta'u. kutaa macaafa qulqulluu keessa dhaqxanii yoo ilaaltanii hojii ergamootaa boqonnaa 9 gaafa dhaqxanii dubbiftan gaaf tokko dhaqxanii yoo dubbiftanii Saa'ol namni jedhamu namoota baay'ee fixuudhaaf yookiis immoo warra kiristaanaa amantoota fixuudhaaf manaa ba'e. otoo inni adeemaa jiruutti otoo inni karaa sagantaa kana qabatee ajandaa kana qabatee otoo inni deemaa jiruutti goodaa Damaasqoo keessatti Waaqayyo itti mul'ate. gaafa Waaqayyo itti mul'atu balaqqeessa guddaadhaan ifa guddaadhaan Waaqayyo naasuu guddaan itti mul'ate. mata duree isaa Waaqayyo dhaqee irraa geeddare. galanni Waaqayyo haa ta'u. ajandaa Saa'ol qabatee ba'e kan biraati. Waaqayyo garuu dhaqee itti mul'isee ajandaa Saa'ol irraa geeddare. har'as Waaqayyo gooftaan isa jireenya keetti hadhaa'e Waaqayyo sirraa geeddare ajandaa haaraa, eebba haaraa, nagaa haaraa, mul'ata haaraa Waaqayyo gooftaan gola kee keessa kaa'a. Ameen. galanni guddaan Waaqayyo haa ta'u. Waaqayyo dhaqee itti mul'ate isaa booda ajandaan inni qabate sun harkaa geeddarame. irraa geeddarame. kanarraa kan ka'e Waaqayyo gooftaan humna guddaadhaan ayyaana guddaattiin gaafa Waaqayyo itti mul'atu achitti maal godhe humna fudhatee ba'e. ayyaana fudhatee ba'e. kanaa booda gara mandaraa dhaqee gara biyya garagaraa dhaqee Waaqayyo gooftaadhaan lallabuu jalqabe. waa'ee gooftummaa Waaqayyo waa'ee du'aa ka'uu Waaqayyo lallabuu jalqabe. laala Waaqayyotu dhaqee irraa geeddare ajandaasaa. Waaqayyotu dhaqee seenaa isaa geeddare. har'as Waaqayyo gooftaan seenaa jireenya keetii, seenaa mana keetii, seenaa gola keetii Waaqayyo gooftaan nan jijjiiradheera. galanni Waaqayyo haa ta'u. haalli baay'ee sitti hadhaa'uu danda'a. biyya jiraattutti, naannoo jiraattutti, gola jiraattutti jireenyi sitti hadhaa'uu danda'a. Waaqayyo gooftaan akkasiin jedhe har'aa booda sirraan geeddaraadha. namni amantii ergaa kana fudhachaa jirtu Waaqayyo gooftaan kanaa booda jireenyi sitti hadhaa'e Waaqayyo nan geeddaraadha. seenaa keen jijjiiraadha. hidhaa keen hiikaadha. Haleluuyaa. misiraachoo har'aa booda misiraachoo haaraa dhageessa. Waaqayyotu seenaa kee geeddara. Waaqayyotu hidhaa kee hiika. waan bara baay'ee sitti cufame, waan bara baay'ee jireenya keetti cufame Waaqayyo gooftaan akka jedhe har'aa booda sirraan geeddaraadha. Haleluuyaa. galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. kanaaf yeroo Waaqayyootti wanti namatti hadhaa'e, wanti jireenya namaatti hadhaa'e hin mi'a. galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. dhaqxanii yoo ilaaltan wangeela Yohaannis boqonnaa 2 dhaqxanii yoo ilaaltan Waaqayyo gooftaan dhaqee biqaanaa galiira sanatti Waaqayyo cirasatti Waaqayyo dhaqee makame. itti makamurraa kan ka'e bishaan sun maal ta'e daadhiitti geeddarame. har'as Waaqayyo gooftaan dhimma keetti siif dabalame. ajandaa keetti dabalame. haala keetti dabale Waaqayyo waan sitti hadhaa'e sana sirraa geeddara. Ameen. galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. mee Waaqayyoodhaan kadhanna. namni hundumtiyyuu bakka garagaraa kan jirtan, kutaa garagaraa kan jirtan, gola garagaraa kan jirtan haala si qabe kee taa'iti ana wajjin Waaqayyoon kadhadhu. Waaqayyo gooftaan hidhaa namoota baay'ee hiika. na Waaqayyo gooftaan cufaa namoota baay'ee hin bana. Waaqayyo gooftaan jireenya namoota hadhaa'e hundumaa Waaqayyo irraan geeddara. mee wal wajjin taane Waaqayyoon kadhanna. olicha mudaa hin qabne goota barruu madaa dhiigni kee namoota hundumaaf kan dhangala'e coccoba dhiiga kee immoo kan biqille yaa Waaqayyo gooftaa si galateeffanna. bara baraan galanni siif haa ta'u. bara baraan ulfinni guddaan siif haa ta'u. sagalee isaa ergee isaan fayyise, boolla du'aa keessaa isaan baase jedhamee barreeffameera. hamma kunoo yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kee Waaqarraa nuuf ergite. dhaloota kanatti dubbatte yaa Waaqayyo gooftaa isa sitti hadhaa'e nan mi'eessatte. isatti sitti hadhaa'e sirraan geeddarattiin jette. maqaa Yesuus Kiristoosin biyya garaagaraa kan jiran, keessaa ala kan jiran, kutaa garaagaraa kan jiran haalli baay'ee itti hadhaa'uu danda'a. jireenyi baay'een itti hadhaa'uu danda'a. maqaa isa deedduu injifatee kennan jedha har'aa booda irraa kan geeddarame haa ta'u.
በኢየሱስ በራከን ጌልተረም ያተው በኢየሱስ በራከን አንገለያቱ lolli garagaraa jireenya isaa irra kan jiru mana isaa irra kan jiru jireenya isaa irra kan jiru gaa'ila isaa irra kan jiru bara isaa irra kan jiru tajaajila isaa irra kan jiru humna dhiiga Yesuus Kiristoos irra kan cabe haa ta'u jedhe irra kan diigame haa ta'u jedhe ulfinni ayyaana kee gargaarsi abbummaa keessaa wajjin haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos wajjin haa ta'u hammaa bora nagaa haaraa eebba haaraa misraachoo haaraa ofirratti dhaga'uu haa jalqaban በኢየሱስ ofirratti dhaga'uu haa jalqaban وانغوت اندماف سيفا غلط ايانا كين سا وجنتاي برساني ابسي جريني ساني ابسي يا واق اي غوفتا ومني غرغاسكي ارين غرغاسكي سا وجناتو وانغوت اندماف سيفا غلط مقا يسوع كريستوس انجديتي امين غوفتان سينا ابسو ابفما اكسمان يوتيوب كينيا رتي غارغمتان بك غرغرا كنجرتان واق اي غوفتان بركه سنا ابسو يرو يروتي سغلي واق ايو للبان كدنانان اكسما برسيسا سيمبران كينيا يوتيوب كينيا اوردفا غوفتان سينا ابسو ابفما شالوم